nama wahii dhiyoo kan nama amantaa nama amaaraati. Konkolaataa keessa suteenyu wajjin haasofnee gara airportii deemu jira. Waan tokko aanatti illeen aarinii gaafiinsi gaafadhu naan jedhe. Ijoolleen Oromoo maaliif akkanatti miidiyaa gubbaa baala gannaan jedhe. A'uudhu billah. Maal ta'anii jedheen. Har'a sooshaal miidiyaa gubbatti nuti ummata keenya keessa illee osoo namni fokkataan jiru, namni baalageen jiru garuu riikardii cabsu jiraa naan jedhe. Inki jibdaa yoo an jedheen viidiyoo natti gadi guureen agarsiisa. Lakkii jedheen an nama hunda keessa fi kulli beeytiin hammaam. Manni hundu shinti beetii qabaadheenan. Manni shinti beetiin qabne jiru fi kulli beeytiin hammaam jetti arabni. Manni martuu shinti beetii qabaadhan. Manni hundu waan shinti beetii qabuuf nama hunda keessaa yoo waan ajaahu numa jiraadheenan deebisa numa deebisee fi biraa bu'ee deeme. Mormuu hin danda'u. Waliin beeyna. Waliin argaa oolla. Nuyyoo osuma waan meeqalaa'in walittu saalfannee walitti qaanfannee waa waliin jennu dhabne. Ulamaa'ni keenya ol bahee dubbachuuf ni arrabsama. Dhaabbadhaa ijoolleetti yoo jedhan suuraa isaatu gaggara galfama. Barri akka waan barri goolabamee barri abbaa gadaatii dhagahan. Barri nama ulama'atii dhagahan. Hayyuu dhagahan. Akka waan goolabamee fakkaata barri sun. Hin burkuteessa malee ni caccabsa malee ummata bifa kanaan deemu rabbiin bakka hin kennuuf. Kanaaf yoo imimmaan kun haacituu barbaaddan dhiini guyyaraa dhangala'u kun haacituu barbaaddan yoo hiyyummaa dhukkee nurraa kaaftee bara kulliin nyaattu tana akka rabbi nurraa kaasu barbaaddan faca'iinsa bara kullii facaane kan akka nu tokko tokko taanee nama taanu yoo ka barbaaddan ta'e walammadhaa wal jaaladhaa walitti dhihaadhaa biyya ambaa kana yoo deemte nama Oromootii miti nama Itoophiyaa sitti urgaa gaafa biyya ambaa deeme namni. Har'a walitti baay'annaani malee bar waggaa 20 dura Suudiyoo deemte bar namni gaafa wal argu walitti bu'aa bar ka ganda waliin beekne ka gosa waliin beekne har'a walitti baay'annaan wanni baay'atee gatii fixata malee dur nama Afrikaatu yoo arge namni imimmaan dusa qaba dur gaafa kophaa jiraatu namni har'a walitti baay'annaani malee garuu galanni rabbii wanni nu galchinu wanni sooshaal miidiyaa gubbaa jiru kun lafan jiru gandaa wal ciruun kun lafan jiru gosaa wal qooduun kun lafan jiru. Ummata ijoollee adda addaa bakka tokkotti ol ginee wayita buna waliin dhugnu hunda isii akka waan arsiitii yaa arshaasha baaleetii yaa taatee wahii hunda isaaniitu akkasumatti beeka. Tokkuma akkasumallee namni mata duree ati jimmaatti wallagga jedhu biyya keessatti mata duree kana kaasu tokko hin jiru walillaahi alhamdu rabbiin galanni haa gahu. Kanaaf ijoollee teenya miira adda addaa keessa seentanii dargaggummaan isinit jira yeroo tokko tokko namni aarisan hunda keessa seentanii waan garii seenaa keessanii borii keessaniif ilmaan keessaniif jedhaa dhabaa dhiisaa hundaa olitti immoo rabbii keessaniif jedhaa dhiisaa wayita miiroo keessatti koomentii wayii si gube saba koomentii dhiiga ol naqaa jirra waan ta'eef biraa galaa.